بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرانتنا كاتا سكايبي كمبيوتر خيسنتي داونلود قوتني أكا مايكين خيسن إدلقا في إدلقو بيتني يو بروبلم كواتي بروبلم سنة كتي سولف ورودن دينو أما ساكا بروفايل سكايبي بروفايل خيسنة كتي أساها كلاتو دن ديسني نغر سيسا دوران درسني سكايبي داونلود قلتا براوسر بحنا بنجو براوسر بني براوسر gubbaratti google barreessina jechuudha. google.com jennee barreessina. Idee google.com jennee barreessine san booda download skype free kajoo kana enter goona jechuudha. Kana agartani download skype free kajoo kana enter goona jechuudha. San booda khadra dhufeen kana download skype on your computer kajoo kana click godhanna. San booda directly if nu dhufa get skype for window desktop jaa had mobile app اللي خبا جرا من تي كمبيوتر ديسكتوب وان فايده من جنوب ديسكتوب رتي كليكين غودي چوخنا تكاش بوت اف ماف سيتنج هنا في داچو هنا سيتنج هنا في جرا چو انا ما ديسكتوب رنگودا سيفين جان چو انا ما سراتي مجرا وليغلي ابلكيشن كون سكايبي فول ميجا بايت تي دي تمسغال انا فو ميجا بايت تي تمسغال جتون تكاشو غزي فلته چو انا download ta'ee dhumuudhaaf gizee xiqqoo fudhata jechuudha. Kanaafuu eeguu nu barbaachisa hanga wanni kun install ta'u eeguu nu barbaachisa jechuudha. Amma meegaabaaytiin 12 deemee jira hanga 29 hanga full ta'u eenna jechuudha. Almost dhumee jira 28 irra ga'ee jira 29 0 second jaa asirratti kasha wada load godheef maaf naaf fida jechuudha. Dhumee jira jechuudha asirratti. Kanaafuu Skype setup kanarratti double click godha jechuudha. Question in ega, do you want to allow the following program to make the change to this computer? Yes in Jan. Amma regular step in next connect my brother to run the Skype on the computer and start. I agree. Next thing goda install Skype call. Yes in goda. One kana unticking goda malfi one browser khirati search akka search engine te one narabashu one kan unticking goda continue in Jani. Please wait while Skype is installed. This may take a few minutes. Tikasha fudhatatti eegisiin jaa hanga waanin fudhatuni eena jechuudha. Tikasha inni eena dhume jechuudha immediately. Amma already Skypein kiyya amma kanan fayyadamu jira. Garuu amma warra Skype hin qabneef create account haaraa akkaataatti create godhanii jira. Yoo duraanuu Skype qabaattu taate Skype name keetti daate password hogate sign in goota. Yoo garuu Skype hin qabaanne create an account jettee jechuudha asirratti. Amma create account hin jaani. Gizeen create account hin jeen waan inni gaafata laal. Maqaa na gaafata maqaa keetii fi maqaa kee kaduraatii fi maqaa lammisaalee maqaa kee maal hin jaani. Meeti Oromoo hin jaani. Oromoo education Oromoo education jaani. Email kiyya Oromoo education edu@gmail.com. عندنا repeat قولي سنجا درا إيميل خطبته إيميل ما خطبته خنا عندنا دي بستي خطبته شو birthday نانجا وسيدي نمبر تكون قايا 1988 جاني gender male بيا إنديا دا ومن خطبه بيا جرتو. How do you intend to use the Skype مالي فايدة مبربدا سنجا سبب علامات personal ifin barbaade qabu business asin barbaada personal injani amma Skype name maal godhatu barbaada amma sirriitti si mala oromo.education 1 as keessa hafeeti maradata yoo khayfi khayat amma an khayfitin akkana akka ta'uun barbaada oromo edu channel akka ta'uun barbaada kanaafu okay injaachu password gisee katabdan passwordin letterii fi number ta'uu qaba jaalala gartee laa. It has to be letter and number. Kanafu katabi
fakkeenyaaf ABC jeteeti takka lama sadii katabuu qabda jechuudha. Ammas ABC takka lama sadii godha jechuudha. Halas ta'ee jira jechuudha. Maaliif nambaraa fi kaaraakterii mix ta'uu qaba jechuudha. Asirratti ammas waan kana naquu nu barbaachisa. Maal ja'a kabiraatiin marata refreshing godha. I pass a space middle most. Kana eegzii katabde booda space takka keessa sanbooda kana katabde jechuudha. Sanbooda maal I agree, yes, I have read and accept it. I agree to continue with jechuudha. Amma Skype'n deemu jira. Seenee jira jechuudha. Ta'ee jira. Amma wanni sirraa eegamu Skype'ii kee bira kan dhufte waan kee kana barreessu jechuudha. Skype'ii maqaa kana barreessite jechuudha. Asirratti si dalam Oromoo Iduu channel jedhaan maqaa kana barreessite passwordii kee meeqan godhe ABC 123 godhe jechuudha. Interin jedhaan jechuudha. Skype'ii naa dhufee jira. Amma wayii na gaafata laata. Send your profile picture so friendly family continue. Maakiin xiyyaleen dalagaa jechuudha asirraa agartee. Amma kanatti dhiiseetiin directly bakka kana seena jechuudha. Akka kana wanni asirratti agartu kontaaktii listii nama kontaaktii keessa jiru agarta. Amma waan haaroo waan kireet godheef nam tokko illee hin jiru jechuudha kontaaktii kana gubbaarra. Maaliin godha? Yoon kontaaktii aad godhuu barbaade kontaaktii jeetanii bakka dhufee add kontaaktiin jedhanii add kontaaktiin search from directory maqaan searching godha jechuudha. Abuloo onni barbaade search for maybe Oromoo Iduu kana kan reefan tanan kanan create godhe kanaafuu kana double click godheeni maaliin godha add to contact bakka jiru kana jira add to contact kanan click godha. Yoo message erguu barbaadeef ni ergitaaf yoo message erguu hin barbaanneef akkanumatti directly erga kaa'umoo ana abaluu please accept na godheettan jechuudha. Send goote jechuudha. Kanaafuu abaluun sun gisee inni online ta'e directly accept si godhee abaluu kana bakka kanatti argatuu dandeessanii jechuudha. Amma kana malee wanni biraa wanni godhuu barbaannu akka soundiin kee yookaan akka maayikiin kee dalaguuf hin dalagu maal check goone jechuudha. Maayikii kee ilaalama bakka profile seentee change sound kan jira. Sound audio setting bakka jiru kana birofna jechuudha. Irran deebi'a. Skype dhufee profile seenee change sound kan jiru dhufa. Change sound irraa audio setting seenama. Maali akka maayikiin keessan ni dalagaaf hin dalagu maaliin beektan kun ilaala. Wanni kun ilaala olii fi gad deema ilaala. Blue green color kanaatu idaa jechuudha maayikiin keessa dalagu taate. Yoo kan daliin hin taate immoo uummata kana agartu. Lamsaale tokkoon qofaa jira asirratti. Maayikii biraa hin qabuuni. Maayikii tokkoon qofaa jira. Kanaaf maayikiin keessan karaa duubaatiin likitti akka itti kan naqti deemu hin taane likitti ishee godhuu isinirra barbaachisa jechuudha. Speakera amma speakerii hin barbaachisu kana saving godha jechuudha. Apart from this profile irratti picture fi kana yoo add godhuu barbaadan profile picture illee add godhuu dandeessan. Lamsaale maaliin godha? Mee Google irrattiin picture tokkoon barbaada Google irraa. Google bira seeneetiin Google I want to find Quran picture in jaani. Kanaafuu asuma irraayin tokko save image in jaani. Desktop irrattiin save godhadha. As dhufeetiin browse in jaani. Picture waan irraa browse in jaani. Desktop kiyya bira dhufeetiin image kiyya barbaade jechuudha. Image ammaan tana fite kunoo image kiyya garte open godha. Use this picture kana fayyadame jechuudha. Picture kana fayyadama. Kanaafuu profiling kiyya jijjiirame jechuudha. Profiling kiyya jijjiirame jechuudha. Isin profile kiyya bira dhufe kunoo picturein kiyya kana accounting kiyya Oromo Iduu channel
Moodii jechuun waan feel maal irra jirta waan feel gootu irra katabda. Aboo akkamitti jirta haalaanin isin yaade waan akkanaa kan osii katabda jechuudha. Yoo nu mobaayila kee idoo barbaadde mobaayilatti katabda, telefoona kee kamanaatti katabda, telefoona kee ofiisaatti katabda, waan adda addaati jira jechuudha. Iimeela keetii biyya ati jirtu yoo biyya jijjiiruu barbaadde, yoo za'aa jijjiiruu barbaadde, date of birth afaan jijjiiruu yoo barbaadde waa hedduudha jira jechuudha. Kana waa hedduu godhuu dandeessa. Waan biraa immoo lamsaalee abaluun kun Oromoo Edu Channel kun yoo kasii qabale taate asirratti yoo inni online jiraate asirratti directly isaaf dawwaluu dandeessa jechuudha. Viidiyoo call hojjetatte isaaf directly call godhuu dandeessa jechuudha. Amma nu call gartee dawwaluu dandeessa jechuudha asirraa. Ammaaf ni gahaa wanni waa'ee Skype irraa inshallah gisee biraatti فيديو هاروت وللديبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.